Abbaan Roozaa kan jira. Viidiyoo isaa agartan kana jechuudha. Abbaan Roozaa yaa'u itti dhufee dhossitee hiriyaa ishee dhossitee raawwattee hiriyaatti yayyattee dhossitee fiddee fi Roozaa tumsiistee jechuudha. Sababa keetiin maraataa naan jedhanii sababa keetiin jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaa rakkootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoon haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessa nagaa gotuun qaba. Galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan jecha. Egaa warroon chaanaa kiyyaaf immoo haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isin jedha. Warra ta'aa jirtan iskiratu maal fa'aadha. Egaa akkuma viidiyoo jalqabaa irratti agartan irratti abbaan Roozaa tumee jira jechuudha. Sababa isaaniis sababa isheen baddee fi abbaan Roozaa tume jechuudha. Maaliif dhugaadha namni cannaqamaa yeroo baay'ee cannaqamuutu jira waa baay'eetu jira jechuudha. Sababa sanii fi abbaan isheettis aaree tume malee waan biraatiif himatu jechuudha. Waan baay'ee wajjin ta'ee waan baay'ee wajjin jedhanii waan baay'eedha kan inni ittiin jedhamee sababa keetiin maraataa naan jedhanii sababa keetiin kana ta'ee jedhe jechuudha. Sababa gooddanyittiin abbaa keetiin jenneen shidhositeeti nama biraatii hiriyaatiyyatu si gaafachuu dhufe jettee hirriba kaastee itti mul'iste jechuudha. Kanaaf immoo abbaan Roozaa isheen horiyaa ishee saniin lollaan immoo abbaan Roozaa gadi fuudhee tume jechuudha. Jechuun tumuus abbaa isheeti homaa rakkoo hin qabu. Abbaan ofii nama tumuun seeruma. Abbaan manaatii fi abbaan ofii nama tumuun seeruma jechuudha. Kanaaf Roozanarraa isa kanaaf tumamtee sababa mucayyoo itti himtee malee silaa hin tumamtuyyuu sababa isheen mucayyoo itti himtee lolteeni akkamitti akkana goota akkamitti abbaa koonatti agarsiista dhosuma horiyaa gaammaatti akkamitti dhosu si jammar jechuudha. Akkamitti maal abbaa ofii akkamitti dhosu si jammar isheen abbaa ishee arguun barbaadu si arguun barbaadu jettee maal jechuudha. Maal abbaan ofii yartuu qaba haguma fe'is ta'e namas sis baddaluu sis waan fe'i yoo godheeyyuu abbaan kee abbaa keeti jechuudha. Fakka dhiifama gochuu fi qabda inni si wajjin akka malee ta'e waan baay'ee ta'e hedduu keessa dararaa hedduu keessa seenee jira jechuudha. Kanaaf namnis waan maqaa hedduutti baasee jira. Kanaaf abbaa kee arguu hin barbaaddu moo isheen akka maaliidhaaf si tolcheeyyuu baga si tume Roozitti baga si tume si tokkotti jechuudha. Maaliif ati maal akkamitti abbaa kee arguun barbaaddu situ na agarsiise jettaani maal jechuudha. Abbaan ofii xiqqoon qabdu bar inni si jedhee waa hunda ta'ee bar maalidha mee dhugaa gooftumee warri koomentii barreessaa maal jettu sin maalidha isheen akkamitti abbaa kiyya na agarsiistaa jetti Roozaan. Maaliif abbaan isheen agarre maal akkamitti hin argine abbaan ofii gisee haga kana hunda ishii soqanii dhabanii abbaan isaa ishee waan baay'ee jedhanii maqaa hedduu natti baasanii sababa keetiin jechaanii jira. Isheen immoo akkamitti abbaa kiyya na agarsiistaa anis mallee ija arguun fedhu jetti sira firuma ofii haadha ofii abbaa ofii arguun barbaaddu moo sila maalidha. Kuni harakaata biraati yoo ta'e malee akkamitti ilmi namaa haadhaaf abbaa ofiin argu jedha. Roozitti kan bakka kanatti dogongortee jirta. Roozaa koo sirreeffadhu iddoo kanatti jechuudha. Maaliif haati fi abbaan kee eenyumaa oli jechuudha. Waaqayyo gaditti haadha fi abbaa keeti jechuudha. Innaa kanaafuu ati dhugaa dubbachuudhaaf jecha kana hin dogongorte. Akka kiyyatti hin dogongorte. Sababni itti dogongorteefis abbaan kee hin arguun qabu abbaa kee illee arguu sanitti dogongora cimaa qabda sin jedha Roozii kiyya. Maaliif haadha fi abbaan ofii hamma fe'esse yoo ta'e homa isaas baddalanii yoo ta'e hin arguu jaanii akkas jechuu kana hin qabdu jechuudha. Bakka kana sirreeffachuu qabda. Maaliif haati fi abbaan ofii nama dheebotanii haadha fi abbaa ofii kasii ga'u gongumaa hin jiru jechuudha. Kan si hojii sagal guutuu garaatti si baattee waggaa lama guutuutti si baattee sadarkaa kanaan kan si geessi haadha fi abbaa keeti jechuudha. Kanaafiyyuu haadha fi abbaa kee arguun barbaadu yoo jettu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf obboleetti koo haadha fi abbaa kee kasii ga'u hin jiru. Abbaa manaa si caalu haadha fi abbaa kee jechuudha. Maaliif abbaa manaa illee jennu yeroo tokko wal loluu dandeessa. Yoo lolte illee haadha fi abbaa kee bakka karaa dhadhuun qabdu haadha fi abbaa kee bira jechuudha. Kanaaf haadha fi abbaa kee eenyumaa olittiyyu kabajii jaaladhu akkas jechuudha. Arguu hin fedhuu hin jedhin. Isaanis arguu hin barbaadu hin jedhin. Hanga fe'anis yoo basi baddalan hanga fe'anis yoo waan hamaa ta'anii haati fi abbaan ofii daalatti hin qabdu
badoo man qabdu waan barin soo gosi godhan isaantu si dhale isaantu si fide isaan irraa dhalatte dhiiga isaaniiti intala isaaniiti jechuudha. Kanaaf abbaan kee yoo si tumellee dirqama obsuu dabdaa akkasuma arguun qabuun jettuu sin jedha akka yaada kootiitti. Ani kun yaada kooti garuu iddoo kanatti immoo ani dogongora kee keessatti isa kana argee jira amma jechuudha. Viidicha kee kanarratti viidiyoo isin irraa raadan kanarratti jechuudha. Maaliif haadha fi abbaa kee kasi caalaa odoo haati keetis dhuftee hin dhokatta jechuudha. Haadha keetis arguun barbaaddu jechuudha. Maa rakkina kee kan itti furattu haadha fi abbaa keeti kasii furu jechuudha. Ormi sii furuurra hiriyaan ta'e sii furuurra kasii furu haadha fi abbaa kee kasii goon jiru. Badduus taatu gaaris taatu maraattus taatu fayyaas taatu waan feete yoo sotaate haati fi abbaan kee ofirraa gastiin darbanii akka tarijaa arguu barbaadu kan jettuu miti jechuudha. Kanaaf yaa Rooziyyeetii yaa bakka kanatti dogongortee dogongora kan immoo sirreeffachuu qabda. Asin jedhanas akka nama tokkootti mee isin warri koomentii maal jettume arguun qabdu jettamoo arguu qabdu jettamoo arguun qabdu jettam mucayyoon kun jechuudha. Maaliif jechuun bakka baddeet argamtee eeyya argamte erga argamtee immoo abbaan ofii yoo itti dhaqe dirqama argitee gammachuudha simachuu qabdi malee arguun barbaadu jettee mucayyoo san tumuun qabdu mucayyoo san loluun qabdu jechuudha. Galatoomi kan abbaa koo yoo wallu agarsiistee galatoomi ol faadhu jechuu qabdi malee waan kana jechuu hin qabdudha. Maaliif kan haadha abbaa ofii caalu hin jiru waan ta'eef isa kanaaf jechuudha. Akka kiyyatti isin mee maal jettu warri koomentii warri viidiyoo kana agartanii Roozanii rakkina hin qabdu argitus arguus baattu haati abbaan homaan godhaniif jettammoo akkuma shiisan jettummoo akkuma koo kana jettume isin koomentii irratti kaasin jedha. Roozii koo baga waaqayyoon jaalisi agarsiisee abbaa keetis haadha keetis jaalisi agarsiisu sin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti hundi keessanii. Video kan like share naa godhaa hundi keessan yoo jaalattan.